Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota jaalituuf kan taataan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa rabbii isinirraa jiraatu jechaati. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaban isiniin jedha galata rabbii. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taataan sabskiraayib tushuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaalladha obboleewwan kiyya yaa Oromoo na jajjabeessaa wal bukkee haa dhaabbannu. Egaarraa waan haaraadhaan hin deebi'ee dhufee biraankii obboleettii tiyya godheetiin obboleettiin tiyya baay'ee tokko natti rifattee boochee ijaaf qalbiirra naan bisaan isiniin jedha. Egaa gara biraankichaattiin isin dabarsaa asumaan laayik sheerii sabskiraayib toshuu hin dagatinaa isiniin jedha Oromoo kiyyaani gara biyya abbaa kootti galuuf hin jira. Egaa isinillee rabbi isin gargaaree gara biyya abbaa keessanitti isin haa galchuun isiniin jedha. Rakkoo fi gidiraa hedduu qabdi biyya ormaa'ee kana hundumaa rabbi isin gargaaree akka keessa dabarritaan abdiin qaba. Egaa gabaadhaan isiniin jechuu jaaladha. Haala biyyaatis immoo waan irra ga'e hundumaa isiniif fidee dhiyeessan isiniin jedha. Na jajjabeessuu na bukkee dhaabbachuun adaraa isiniin jedha. Narraa fagaatinaadha. Egaa isuma kana isiniin jechuu jaaladha gara viidiyootiitti waliin dabarraa. Laa kalee xiqqoo rakkoo wayiitu nitidha walitti buunee turre sababa sanii jecha niitoorkiin irraa cufanii sababa sanii jecha shunti sittaa himtu siin jetteetti marifatte malee wanta nama rifachiisu miti. Maal taatanii walitti buutan? Yaa'u xiqqoo walitti buune. Kazaa sababa sanitti yaa'u niitoorkii sanarraa cufameef yeroo sanatti tarii bakka kanatti dabarsee asiin na dubbisiisiin jedhe. Jirtu ammasin. Ani mana ollaa kiyyaan jira bakka biraa. Mee dhugaa waaqaa'e? Dhuguma. Babade abadii ta'ee maal taate? Tani dhugaa rabbi. Sila dhugaa waaqaa kee bitattee maal waan ta'eef atamtillee nagaa gara biyyaatti bituuti. Ilaalillee kiyya takkanitti dhiisi maal ta'a dhugaa rabbi maal taatanii walitti buutan. Bakka adii samtoo waan taane walitti bu'an walumatti bu'aa jirra miti. Lakki dhugaa rabbi maaloo mee dhugaadhaatti ni waaqa. Lakki yaaduma yaa'u suuquma nageessuu diddaa akkamitti suuqii nageessuu diddaa jedheen isaanuma malee waan akkasii siraasiiftu tokko hin qabu hundi. Suuqa hojii si geechuu baatte maal rakkattee ati dhiiftu waaqa moo lafa kana bakka qoodhi. Bakka dhiisi kaakuu walitti bu'uu waanuma jiru maali qofaasuma walitti bu'u nama sitti mamite kun maasi bochise. Amma qoyya akkamitti kii biraa deemtee ganda ollaa irtare. Isheen bakka biraa deemte sababa isaa itti walitti waan mufanneef yaani yaa'u ishuma biraa deemuu laata jedhanitti yaa'u mana fa'aa qayyarachuu yaade beektaa. Akka kamitti qayyarat? Sababuma ariishiitirraan kan ka'e mana biraa jijjiirra duulaa ta'echaatiin jira malee tara waanuma akkasitti walitti nu buusu miti nageggeessin jechaan jira. Tani ati yoo dhugaa rabbi maal taate taliilee dhugaa waaqaa akka namni nyaatee boqoota kittii quufaa saniif immoo ji'a takkittii tana warri bayyuu dhabdee taliilee jechaa ture. Dhugaa waaqa jiraata silaa hin argita maal ta'a osoo qis ta'e immoo dhugaa qaltettee moodoo tabaabbartee uma si geejjitii dhugaa waaqaa nagumaan illitti wal qabatanii. Tuuqis immoo fedha jiite ati geejjitu oodiif immoo ammuma kiyyaa sani bakka dhugaa rabbi yookaan waan nama si yaada akkuma ishiin anaan dhageessite sani yoo baates ijoollee dhugaa rabbi aada sammuu keenya uumaa yaaduu dadhabamanii wanti bakka kana jiru biyya hin jira. Ta'uu baate dafqatee birrii ta'e yoo harkatti sii kennite birrii ta'e qabattee booletti abbaa keetiin dhaabbadhu bakka kana dhaabbadhu oolumee wajjin jettee suuqii balbala boolee fuuldura waan barbaadde bitata. Taliilee kanaa jecha dhugaa rabbi ani niitii tana walitti buutanii wuuttuu yaadda amma dhugaa waaqaa. Mataa fayyaa miti ati dhugaa rabbi amma safara hedduu waaqa manaa baate. Yaaduma ni beektan tiree ijoollee biraan man deddeemaa yaa sababa sanitti malee waan akkas rifachiisu hin qabu ishii bakka dhiisi. Mee amma maaloo dhugaa rabbi dhugaa waaqa ta'e natti mi dhugaa rabbi amma bakka silaa boqonnaa iyyuu qabu rabbittuu bakka sammuun na yaaddaa wallaahi. Waa tokko yaaddaa hin dhugaadha dhugaa rabbiiti yaa wanumatu bokkorrisee malee waan akkas walollee miti ishii. Silaa ji'a fidhattee akka kamii wal loltu talii.
yaani ma wati kish walitti buune sanuma baqqaati dhiisi dhugaa waan nama rifachiisu qabu miti micayyoonis xiqqoo afaan hin dandeessu ani gala haaraatti illee jira uffata nafaa jira laayii sababa sanitti. Oi, amma suuqinuma moo faabiriisi jalaa fuute moo maaltu bade mee dhugaa rabbi moo birriisi dhoowwatte moo maa inni natti himtu ati? Lakki dhugaa suuquma nageessuudde. Ani non dhugaa nama nuni kana maali ni silaa gisee kaan dhugaa rabbi seera sarraatanyaatiin silaaltu silaa dhugaa rabbi akka kanatti immoo gisuma tokkicha suuqii si geechuu jedhee yaaduun. Rakkan suuquma nageessuu diddee walitti buunee rifatte natti akkuma akka kana rifatta dhugaa rabbi inni rifadhe anu. Amma beebicoo dhugaa rabbi haala hin jennaan nama bakka maal goote alaa hin jedhee. Kottis waamti obboleettiin kana jette sababa isaaniitti bakka rifadhanii nuti ani nin deebi'a boruu nin gala bakka dhiisi ani hin dandeenye duraan yoo waa baay'ee yaadeen ture garuu dhiisi. Waan ati nageenyumaa itti. Duraan beektaa sitti qoosuuf hin ka'ee na rifachiiste nan dhiise bakka dhiiseen jira duraan sitti qoosuuf kaane yaawwatti garaan kee akka nama ormaa miti baay'ee rifattaa dhugaadha nin dhiiseen jira biraan kisi gochuuf hin ka'e garuu nan dhiisee dhiifama naa godhisiin jedha ishii. Yesus Kristus. Dhugaa wangeelli dhaabuu bu'ee dhugaa rabbi hokkana sobe. Waaqa dhugaa rabbiin hin sobe ani sitti qooseen maaluma akkanumatti fayyaan qabdu moo naan jetta dheetuma malee dhugaan itti walitti hin buune ishii. Abba wajjin. Yaa manuma namaan jira garuu kottu yaa kosuma kalee haasaa jiru kottu biraanki goonaanne achuma kalees ni sodaadde achuma nan dhiise biraanki si godhadhe achuma narra sati deebiste dabalaan biraanki goonaanne irratti yaanne garuu ati boonyan irrifanaan inni dhiise dhugaa viidiyoo waraabudha. Tahu dhugaa rabbi baay'ee rifatte waaqa. Dhugaa rabbi haa ta'u. Dhugaa rabbi gaafa ati dulloomte toona dura duuba simboo irratti hin taane wallaahi dhugaa fattan dhugaa rabbi babbadee sadii dhimmaaf taatee lafa dha'e dhugaa mijoo sikkila irratti hundaan mijoo dhugaa rabbi sikki lafa laa fuudhee dhugaa rabbi lafaa lafaas rabbi baqaduu diqittee saddaannamee dhugaa rabbi ati qalladha. Waaqa yaadisiiti biraan kee ajaa'iba sirriitti jedhee yaadee garuu hin dandeenye maaliif yaadachi waan hin taane irra buutee jirta dura waa baay'ee yaadee lakki kanaan hin miidhamtiin jedhee achumaan hin dawwaa salphaa kanatti akkana fide garuu kanumaa dhaabachuu dadhabduu kee na rifachiiseen raas deebi'e. Akkasii sitti qoosee dhiifa manaa goote moo? Kanara kok aku bakal jawab tukar saya tadi baru nggak ada miti. Ay naguma deemne dura Dubai si geessette mana na baaftee asitti nagatte. Ofiisi pindee segiran jirtu. Jirtu deemanii jiran. Wayne haa ta'u gama ganaa suuqaa kisi. Aizo shishi bakka dhiifa manaa godhi dhugaa rabbi ani yaa utubanii namni tokko ittiin bu'aaraan jaganaas immoo barumsa tokko irraa argatu. Innaa sababa osanii jecha kana yaadeen ture ati garuu garmalee rifattee dhugaa rabbi lattaafuu wayyadee tumanti irraa deema. Dhugaa rabbi xaraxaree odoon xaraxareen boo'u dhugaa rabbi wate maatti dhugaa kattanani rabbi naasuun guddaa raftee dhugaa bakka taa'etti wanni jedhe dhugaa maatti na argitaa miti waa qabachaa na argaa. Jawaadu bakka. Nin beekaa dhugaa dubbachuu fakkaati rifattu nin beekaa dhiifama bakka ishee maal godhare dhiifama naa goote moo? Bakka rakkoon qabani kana maal asirratti kaaru gaawwatu kana dhiifama gaawwatu. Maalaan akka yaade garuu akka ati garaan kee hin dandeenye beekaa irraa hin deebisee kanumayyuu dhaabachuu dadhabuun kee immoo waan natti seesu dhabe. Fayyaa ta'e dhugaa rabbii badee waaqa bittan na dhufee dhugaa. Jedhi bakka halkan gaarii siifaa ta'u ishee baay'ee. Haraam himmee wallaahi.